كيبور ملتي ميديا برودكشن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو توردفتوتا كيبور ملتي ميديا كنت سجنتاد كوبي دري مريتي دايركتور كينا يوكان هوجنس قاجيل شاكينا كان كيبور ملتي ميديا كابدي سنيدي أجرا سجنتا كنا كان اسني ولنترو عبدمان حسين جدما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبدري يا كيبور ملتي ميديا كوني هنغون دي فامي وغوتاف دي متجرا اسكيستي اواسني كيبوري كنيو ان بيكني مقا قفا دغو هدو جرا وان تايف وسو واي كيبوري كانت تغدسيني انو مافسي كيبوري هندي سكانا نمني بيكو دغاب مي انفورميشن كان كيغوتو غباب سيتي اواسا برانا غي بسم الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا بلوان كينيا جالتوتا دينك صفتوتا كيبور ملتي ميديا دا وركي سافالا كم زرتان بغن هجرات نجتونين بربادا ما شاء الله. افيري نافيرتي استوديو كيبورتي ارغمو كوتيف هدو غلطو ملفادو سينجدا اسس وامي كينا كان كبجا اواتي دفو كيتيف مقامي سينسا كيبوريتين غلطو مسنجچ برباد akkuma na kaasu fiyaalte waa'ee keebooriitiin dursatti aniif abdimaan bakka kanatti teenee argamuudhaaf namni bu'aa bahii hedduu keessa baheeti dirree marii kana qopheeffatee as ta'a. Akkuma tinaan jettetti obboleessi kiyya jechuudha. Waa'ee keeboorii irratti daayirektara jechuun waan addaa osoo hin taane yeroo an yaada sirraa fudhutti an daayirektara keeti yeroo yaada narraa fudhu immoo atillee daayirektara kiyya akkas ta'ee argamee dirree kanatti argamu kootiif alhamdulillah walumaan jechuudha waan itti faanye waan ta'eef garuu osoo keebooriin kun dhufnee dura maaltu keebooriin akka hundeessu nu godhe keebooriin maalirra dhaabbannee hundeessine yaadni jedhu Abdurrahmaan asii dura keebooriin dura abdimaaniin waa ta'u hundeessitootaan waa ta'u waliin beeku ture akkamiin wal barate Abdurrahmaanii kana hawaasni hiriyoonni isaa kun fuuteetumaan akkanumaa fidee daayirektara goote immoo jalqaba icciitii isaa waan irratti argite ho'i qabdi namni kun waggansa akkamii tureera jamaa keessa laayifii qabamoo manaajimentiin isaa kun mana keessa eegalee moo keeboorii kan akkamitti midhaaksuu danda'e waan jedhu irratti hawaasa kan kee kana takka lama sadeette daqiiqaa muraasa fayyadamte an Abdurrahmaan akkana jedhama akka jettuun fedhamisee sikii akka si baratu barbaadadha. Ayyee nadhiisaan jiru obboleessi kiyya Abdimaan yookiin ammoo Abdurroon akkuma inni na kaasuudhaaf yaale maqaan koo Abdurrahmaan Amaan Bariisoo jedhama. Akaakayyuu namni gaafachuun hin hafu. Iddoon dhaloota kootii aanaan koo qoreedha. Maashaallah. Garuu sababbiin anaaf ati waliin dabalee yoo jiraate khidmaa hawaasa islaamaati. Namni eega dhalatee islaamummaa keessatti jiraate islaamummaan itti gaafatamummaa isarraa feeti itti gaafatamummaa islaamummaan isarraa feetu bahachuun ammoo dirqama kiyyaaf kan keeti ani gaafa dhufu keeboor ta'een dhufne garuu hawaasa islaamaa kaddamuudhaaf dhufe alhamdulillah miidiyaa hundeessuuf osoo hin taane hawaasa islaamaa khidmaa hawaasaatiif khidmatu keeboorii si fide eeyyan moo keeboortu khidmatu gara keebooriin fide malee keeboor gara khidmaadhaan hin fidne maashaallah. Kanaaf hawaasni keenya asirraa wanti barachuudhaa qabnu yookaan barachuudhaa qabdan yoo jiraate Abdurrahmaan jalqaballee khidmaa keessatti waggansa ture jecha qajeelchaa kan eessaa turtee fi eessatti turteen akkuma ati naa kaaste jechuun ani fakkeenyaaf yeroo qoree turetti khidmaa jamaa keessatti hojjetaa ture hawaasa islaamaa bakka bu'ee jechuudha. Homa rabbiin alaafis hojjetaa ture yeroo sanitti an qoree akka amma communication jedhamu kanatti hawaasa magaalaa qoreedhaa bakka bu'ee abdimaaniif aanota kiyya kan achuun aanaa Gudinarsii bakka bu'ee yeroo asirra dhufutti khidmaadhaan dhufe sababbiin aniif ati wal arguu geenne sababa khidmaati. Jalqabumarraayi obboleessi keenya kan dalga kiyyatti argamu kun tajaajila hawaasa islaamaa ture rabbiin anaaf isarraallee isinirraallee haqee balu jecha jaalatu inshallah maashaallah dura irratti haqiiqaan jirtu
Abdurrahmaan osoo gama miidiyaan dhufne hawaasa magaalaa qoree bu'ee bakka bu'uudhaan. Eeyyan. Abdimaanillee haa ta'u, Okaashaallee haa ta'u, Abdulaxiif iyyuu haa ta'u, obboleeyyan keenya kan waan kana waliin hundeessine. Sirriidha. Jalqaba irratti miidiyaa hundeessinaa jennee walitti dhufuu osoo hin taane. Hawaasa Islaamummaa hawaasa Islaamummaa kaddamna. Abdulaxiif illee kun Arsii Bahaa Diidaa irraa ta'u, Abdunaasir Kofalee irraa yoo ta'u, Abdurrahmaan Qoree irraa yoo ta'u, Abduroon illee Dodola irraa yoo ta'u, Mister Waay Eksiin as keessa jiranillee magaalaa biroo irraa walitti gurmaaniitiin. Sirriidha. Gama tokko deebi'uudhaan hawaasa jechuudha. Hawaasa kaddamaa turan. Egaa hawaasa kaddamnee booda miidiyaa kanatti akka hundeeffamuuf maaltu si kakaase? Yeroo achirraa dhufutti yaadota hedduu kaasaa turre bakka buune yeroo hawaasa Islaamaa kaddamnu keessatti mee hawaasa keenya hawaasni Islaamaa jechuun yeroo kanatti maal qaba maal dhabe jennee yeroo teennee barannu keessatti akka jamaatti yeroo haasoftan akka jamaatti yeroo marii sima wajjinuu taane yeroo haasofne jechuudha. Hawaasni Islaamaa maal qabaaf maal dhabee keessatti yeroo kanatti hawaasni Islaamaa miidiyaa barbaada. Miidiyaa jechuun miikulara sagalee hin qabne garuu ka seenaa badeetti hundeeffatu. Kajaarraa kana jechuudha. Fakkeenyaaf amma warri miidiyaa qabu warra Abashaa kana yoo fudhatte seenama nama wayii fakkeenyaaf goota yoo fudhanne seenama nama lubbuun hin jirre akka lubbuun jiru akka lubbuun jiru fakkeessanii fudhatan. Faarsanii fudhatan. Faarsuu bichaa miti. Hin faarsitaa keetuma goota miidiyaadhaan. Kanaafuu teennee miidiyaa osoo kireet goone jechuun miidiyaa osoo hundeessine hawaasa keenyaaf sagalee taana. Beekaa keenya nama miidiyaatti fayyadamuu barbaaduuf sagalee isaa ol baasna waan jedhu irra dhaabbannee osoo miidiyaa hundeessine waan jedhu irra dhaabannee miidiyaa hundeessine. Miidiyaa kana keebooriin dura ni yaadattoo ta'e meelaalatu ture. Osoo gama keebooriitti dhufne meelaala ture. Meelaalaadha malee akkanumaan ol kaanee keebooriin kana bareechinee midhaagnee akka hawaasni itti fayyadamu kana hin goone jechuudha. Chaalenjii keessa turre. Mee walitti dabalamuun in ulfaata. Walitti dabalamtee yaada tokko socho'uun ulfaata. Eega akkas ta'e mee yaada keenya kana walitti haa dabalu jennee eega walii gallee haalaallu jennee meelaalaa goone. Meelaalaa. Illaallee meelaalaa wajjennee sosochoone okay osoo ammas kana caala cimne ni hojjechuu dandeenya yaada jedhu walii gallee. Meelaalaa kana namni akka waan birootti hin baafne maqaa YouTube yoo san kireet nu goone. Eeyyen. Meelaalaa kana akkuma waan yaalii wayiitti hawaasni keenya kan qaban. Maqaa YouTube'n jalqaba kireet ittiin goone. Ammallee chaanaalii irra jira garuu. Meelaalaa yoodhan. Eeyyen. Moor isa caala osoo keebooriin amma subscribe yeroon isaa dabaree waan ta'eef garuu namni waa hojjetee tokkummaa barbaade wayii waa wayii ilaaluu qaba jechuudha. Aarsaadha gatii akkanumaan kaa'amee keeboor maltiimiidiyaa production waan jedhamu kana hin hundeessine. Eshi keeboorii kana namni hedduun keeboor jecheedhu kun jecha afaan Oromooti moo Arabiiti moo Ingiliffaati moo Amaariffa moo waan jedhu kanaan sammuun isaa haga cinqamee maal inni laata jedhu haga sadarkaa sanii gahee koomentii yuutuubii haa ta'u feesbuukii haa ta'u teelegiraama haa ta'u sooshaal miidiyaan keebooriin jira mire achirratti haga sadarkaa akkasii nu gaafachuu keessa seeneera waan ta'eef ati akka qajeelchaa kennaatti keeboorii kana daawwattoota kennaaf guyyaa kanatti waan kanaa baasnu. Hedduu galatama obboleessa kiyya. Keebooriin gaafa maqaa keeboor kana fudhannu maqoota dhibbootaan ture. Maqaa keeboorii filachuu irratti filannoo bal'aa ture. Keeboor yaada jedhu irratti yeroo walii galuuf deemnu garuu wanta har'a hojjennu har'a qofa hojjennee lixuun barbaadnu har'a duniyaatti hawaasa hojjenna garuu boru akhiratti ammoo jannata seenuu barbaadna jechuun jannataaf hojjennaa jechuudha. Kanaaf maqichi isaa kun waan duniyaa qofatti rarra'uutti akka nu banne hawaasa. Keeboor jechuun kan keeboor kan har'a hojjennu boruufillee fayyadaa jechuudha. Qubeedhaanis yoo barbaadan kaayoo ergamaan kaayoo ergamaan booda ogbaruun raabsuu. Kanaaf warroonni nu dura darbaniiran ambiyoonni yoo ta'anii sahaabota yoo ta'anii namoonni gurguddaan ulamaan jaarraa kanaatiif jaarraa duraanillee haa ta'anii seenaa kataban qabanii seenaa san dammootu ogbaruudhaan kaayoon keeboorii ogbaruudhaan raabsuudha. Okay, sirriidha. Akkam seete? Keeboor jechuun dinqisiifattoota baay'ee qaba biyya keessaaf biyya alaa namni keebooriin jaallatu. Asumaan galatoo maallee jenna warra keeboor jaallatu kana. Warra yoo waa nu maxxasinu laayik godhaa. Laayikii qofa osoo hin taane. Sheer nu godhaa. Keeboorii kana loogoo isaatiin uffatee waa hedduu warra keebooriin jaallatu nama baay'eedha. Asumaan osoo. Yoo sagantaa irratti maxxasinee maan walaa turtan jedhaa warroonni. Sirriitti malee. Mukaa han jiran. Sagantaa. Keessatti ijoolleen shamaraa taatu ijoolleen dhiiraa taatu biyyoota ormaa keessa jiran kan sagantaan keenya yoo itti maxxanu akka itti maxxaneen
warri subscribe godhe sagantaan akka itti maxxaneen bira gaha waan ta'eef akka isaan bira gaheen okay gad jedhanii laalutti osoo nu koomentii waa wahii osoo akka nu maxxasine daqiiqaa 3 osoo 4 hin geenne koomentii nama barreessu jira. Maashaallah jedhee dafee. Dhugaa keetii bar. Fakkeenyaaf amma yeroo tokko waan dagachuu hin qabnu hedduu jira. Hawaasa keenyaaf waan guddaallee gumaachuu yoo baanne alhamdulillah hanga waggoota kanaatti sagalee hawaasa islaamaa, sagalee ulumaa'idhaa, sagalee daa'ii akkasuma sagalee namoota hedduu akka ol ba'uuf namoota hedduu qaruudhaaf hojjechuu jirra. Hawaasni hoo fakkeenyaaf amma keeboor kana akkamiin bira dhaabataraa inshallah itti fufna. Kanaaf keeboor jechuun kaayoo inni hundeeffameef akkan akka ta'e asumaan yoo ibsineef hin gaariidha. Kanaaf obboleeyyan kenniin dargaggeeyyiin lafaa dhufaan afaan cufaan kun sagantaa dirree marii keebooriiti. Isinis waan isiniin galle waa'ee sooshaal miidiyaa kamuu haa ta'u, TikTok iyyuu haa ta'u, Telegram iyyuu haa ta'u, Facebook iyyuu haa ta'u, Instagram iyyuu haa ta'u, sooshaal miidiyaa waan jedhamu guutuu gosa miidiyaa irraa waan isiniin galle chaalenjii akkamiitiin sadarkaa kana geettanii waan jedhamu koomentiidhaan illee bilbilaan illee gosa sooshaal miidiyaa keebooriitiin akka nu gaafatan asumaan gaafii hordoftoota kennaaf heeyyama goonaa turtii boqonnaa muraasa booda walitti deebina. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Turtii boqonnaa boodaati. Marii dirree kun sagantaa dirree mariiti. Abdurrahman. Ayyee. Alhamdulillah taatee hedduu keessa dabarree taatee jamaayyuu haa taatu taatee mudannoo garagaraatu jira. As keessa muuxannoolee aanaa garagaraatu jira. Hiriyoota kenniin kan aanaayyuu haa ta'u kan magaalaalee garagaraa ta'u akka guutuu biyyaatti illee alhamdulillah dhimma jamaa kanaaf socho'aa turre waan ta'eef asumaan warroota yookaan miimbaroota kenniin haa ta'u warroota yeroo san dhaabbata garagaraa irra waliin dalagaa turre nasihaa takka jechuun waamsii dhufe wayime. Yaada bareedaa kaastee beektee bakka kana kaasnee turre ka dhufneef khidimaadhaan gara keeboorii dhufne malee keebooriin gara khidimaadhaan akka dhufne kaasnee turre. Obboleewwan keenya warri khayrii wajjin bu'uureessinee hojjetaa turre anuti hedduura jiran akka Oromiyaatti jechuun Asallaa irraa waliigala Harargee Baalee Wallagga Jimma haga Booranaa jechuudha. Saahiba keenya waa hedduu walii hojjetaa turre hawaasi Boorana jennaan yaadadhe. Doktor bareedaa doktor ajaa'ibaati. Wallahi naannoo san irratti nama gumaacha shari'aa jechuun waa hedduu dalagaa ture jamaa achi bakka buudhaan oolmaa yookaan turtiin waliin turre keessatti leenjii magaalaa Asaasaa irratti darbeellee leenjii Asallaallee haa ta'u Adaamaallee haa ta'u. Anis waan dagachuun qabne tokko jira beektee obboleessa keenya Rabbiin isaa araaramu asumaan Iskendar barsiisaa warra Harargeedhaa tokko Harargee nama ajaa'ibaa tokko nama hawaasa islaamaa tokkummaa irratti bifa bareedaadhaan hojjetu tokko akka tasaa balaa tasaatiin amrii ta'e ture. Rabbiin asumaan isaa haaramu jennaan subhaanallah. Kanaaf wanti nu jechuu barbaannu khidimaa keessa seennee khidimaa keessa ayyaane bakki amma jirru akka duraa caala jabaannee miidiyaadhaan hawaasa islaamaa kaddamaarra malee khidimaa keessa ayyaane warri akka tasaa khidimaa keessaa yaataniirtan hin jedhu yoo jiraate khidimaa keessa jirra hawaasa islaamaatii hojjechuu jirra. Khidmatu keebooriin nu fide. Khidmatu obboleessa amma maqaa isaa dhufne kana nu barsiise. Khidmatu obboleeyyan ta'e naka Booranaa Gujii Iluu Abbaa Boor Harargee Lixa Harargee Ba'aa hatta haga Dirreedhaa waan baatu asiin haga Gidhiiriin baatu walitti kan nu fide maal inni? Khidmaa hawaasaati. Khidmaa hawaasaati. Khidmaan kun fuudhee ammas maal nu fide? Gara miidiyaa nu fide. Gara miidiyaa nu fide. Miidiyaa kanaan dammoo ergaa barbaadde obboleeyyan kenniin sa'aatii barbaadanitti nu affeeranii haga Booranaa dirasii haga Gidhiirillee koottaa ijoollee gaafa jalqabaa jamaa waliin dalagaa turre miidiyaa akkana harkaa qaban jedhanii dawwalanii qaamni nu dawwalee istiil haga isaa kanatti nu affeeranii hin jiru. Sagantaa irratti argamnee waraabnee nagaan sagantaa isaa sooshaal miidiyaa irratti maxxansuuf jirra. Asirratti waan biramtarre yaadumati kaasteerra keebooriin isa qabannee alhamdulillah hawaasa keenya bira dhaabbannee hojjechuu jirra. Hojjechuu qofa osoo hin taane sagalee nama alimaa nama du'aati jechuun sagalee beekaa kennaa boolla keessa ol baasnee mul'isuu keessatti alhamdulillah akka kaleessaa caalaa hojjechuu jirra. Faayidaa miidiyaan qabu. Kanaaf akkasiin nu hubadhaa har'as borus hawaasaaf jiraanna waan jedhu asumaan dhaamsa dabarsinaaf. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota keeboor maltiimiidiyaa kun sagantaa dirree marii keebooriiti. Wantoonni isiniin galle yoo jiraate bifa koomentiitiin
bifa sagaleen dawwaluutiin haa ta'u akka gaafatan kabajaadhaan isin affeerraa isin jedha. Gamanumaan gama marii keenyaatti yeroo deebinu sooshaal miidiyaa kanarraa hawaasni islaamaa akka hawaasa islaamaatti nuti sooshaal miidiyaa kana fayyadamuu yoo dhabne wanti nu miidhamne hedduu jira. As dura fakkeenyaaf ulamaa'iin keenya sadarkaa biyyaatti kasilaa gaanfa Afrikaatti osoo hin taane gaanfa addunyaatti beekamuudha qabani. Wanti dhokse maali? Wanti mul'ise maali? Yaada bareedaa kaastee ijummaan atamma kaastee kun jechuun osoo jecha kana tokko bichaarra madhanii nugaa miidiyaa jechuun biyyi takka jechuun naannoonni takka yoo miidiyaan qabaanne imala isii ibaluu hin dandeettu qabeenya isii beeksifachuu hin dandeettu beekaa isii mul'ifachuu hin dandeettu walumaa galatti hin jirtu jechuun hin danda'amu. Qunnamtii waa hundaati jecha miidiyaan sab qunnamtii. Fakkeenya maa fudhannu uummanni Gazzaadha miidiyaa qaba jechuun ummata xiqqaadha garuu miidiyaa qaba. Sababa miidiyaa qabuuf jecha yoo xiqqaate rakkoo isarra gahu haala bareedaadhaan guutuu isaa sooshaal miidiyaarra oolfata. Sababa sooshaal miidiyaarra oolfatu jecha addunyaan waa'ee Gazzaa bicha dubbatti. Qaamni Gazzaa ta'e guutuun isaa addunyaa guutuu keessa jira. Addunyaa guutuu keessa jira. Garuu Gazzaallee waa godhuu baatan addunyaan ammoo rakkoo Gazzaadhaa guyyaadhaaf daqiiqaadhaan sekondiidhaan argiti liiviidhaan jechuudha. Kun amma maaliitii bu'aa miidiyaati. Bu'aa miidiyaan qabu jechaadha. Gabaabumatti hordoftoota keenya miidiyaan fayyadamuu fi miidiyaa dhiisuun saayid effektii fi faayidaa isaa hundi keenya waliin kan argaarru ta'a. Kanaaf obboleeyyan keenyin keessan kan keebooriin harkaa qabanii fi kan miidiyaa biroollee harkaa qaban asumaan akka jajjabeessan. Jajjabeessan. Ayyan sirriidha. Maaliif jennaan miidiyaa kana yoo harkaa qabaanne nuti hadha waa'ee Gazzaa qaaqarraa Gazzaa warri Gazzaa keessatti akkasitti lafeen isaanii qabeenyi isaanii wanti isaa lafaaf akkasi falmatanii lafa ofii irratti akkasi miidhamaaran sunni obboleeyyan keenyiin sababa taaneef jala gallee sa'aatii 24 sooshaal miidiyaa isaanii hordofu. Gabaasuuf jira jechuudha. Hordofu jirallee. Osoo sooshaal miidiyaan hin jiranneeti obboleeyyan keenyiin sunniin waan irra oolan argina. Waa'ee jiraatu dhaga'uu hin dandeettu. Asirra waan irra dabaruu hin dandeenye jira. Wama takka. Fakkeenyaaf miidiyaan waan akkanaatii waan akkasiiti jedhaarra. Fakkeenyi yoo fudhanni miidiyaadhaan ati nuti akka keebooritti amma akka Gazzaatti yoo dubbanne akka keebooritti nama kennama qabu tokko fakkeenyaaf amma kennama aartiidhaa qabu miidiyaadhaan madarakarra fiddee ol baastan jechuun dandeettiin of keessa qabu san gara madarakiidhaa fiddee hawaasa wal barsiista. Kana jechuun maal jechuudha miidiyaadhaan kennama abbaan qabu ol baasuun hin danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko qabeenya qaba yoo ta'e qabeenyi maqaa sun kallattii miidiyaatiin beeksifatan malee an qabeenya qaba jedhee namni isa dhaga'u hin jiru. Dhagaa? Lallabuu hin danda'u. Akkamitti hin danda'amu malee. Jaarraa durii keessatti namatti dhaabatee lallaba. Sagalee dhageessisa yookaan maagaafoonii fayyadama yookaan ispiikerii asirratti baadhatan sana yookaan du'a namaayyuu haa ta'u beeksisa waan wayiyyuu haa ta'u sagantaa wayii beeksifachuuf haa ta'u jalqaba irratti nama fakkeenyaaf duraan irratti aadaa durii irratti yoo deebine iddirii tokko jira. Guyyaan iddirii funaanan yookaan guyyaan namni wayii yoo du'e labsan nama birrii 15 yookaan birrii 20 yookaan birrii 50 kafalaa fi xurumbaa itti kennanii xurumbaa afuufan. Xurumbaa san afuufaa ebeluun kun du'ee jedhaa qaamaan bilookii hunda naanna'ee hima namichi sun. Hadha irratti garuu wanti akkasii jiraama? Hin jiru. Hadha irratti bar fakkeenyaaf keeboor istiidiyoo qaba yoo jenne kan uumma keessa taa'aru. Taate wayii uumamte asuma dhufan. Asuma dhufan. Garuu hawaasni keebooriin akka bira dhaabachuu danda'a bara hooma xiqqoodha. Waan addaa wayiin baadhatu sagantaa masaa laaluu sagantaa laaluun keebooriin fayyaduudha. Sheer godhuu fayyaduu dhalli bargaruu. Laayik godhuu fi akkasii bar laayikiin amma keebooriin bichaan fayyadu bar. Isaanuun fayyada. Isaanuun fayyada. Sagantaan maan kenne yookaan taatiin maan ta'amu ka ulamaa'in aseenanii waraaban sagantaa wayii asii himan yoo inni laayik godhe yoo inni sheer godhe yoo inni koomentii godhe malee bira ga'uu hin danda'u. Kanaaf hawaasni keenya hawaasa qaruuti jedha hawaasa waa beekullee waan ta'eef keebooriin fakkeenyaaf keebooriin waa fudhanne keebooriin keessa jira waan ta'eef isin laayik gochuun sheer gochuun nullee fayyada isinillee fayyada nu fayyada jechuun nuufillee isaaniifillee gatii qaba. Gatii qaba jechuudha. Kanaaf waan ofii abbama jabeeffata. Wantummaan hawaasni tola nu ooluu qabu yoo jiraate maallaqallee akka nuun kennu. Maal nu agargaarame? Hin cinqinuun illee. Maal nu agargaarame? Asin wanti hawaasaan jennu yoo jiraate nuti ijoolleen keessan waan qabnu isin gumaachinee isin kaddamu jirraa jennaan. Isin namoota waan nu isin gaafanne nu godha. Nu godhuun islaa dirqamallee ta'uu qabu bar. Doolaara nu kennan jennaan. Riyaala miti doolaara birrii kennallee miti. Uummanni akkuma duratti uummanni Abashaa jihaa kaabaa jiru kun maali wal bira dhaabatan?
bakka nama tokkicha wayii sooshaal miidiyaa qabatee yoo inni gabba'e namummoo waan beekne san fuudhanii samii jalaan ga'anii wanti samii jalaan ga'anii illee jira miidiyaan isaa maltiimiidiyaa keeboor maltiimiidiyaa yoo ka jedhu ta'e miidiyaan namicha sanii mister waa yookaan eegsisanii keeboor maltiimiidiyaa yoo ka jedhu taate keeboor maltiimiidiyaa kana qabaattonni warjaraa hayyoonni warraa aktivistoonni warraa hundi isaanii maal godhanii itti dudanii halkan takkittiidhaan foloorii 100 haa ta'u 200 haa ta'u miiliyoona tokko galchan. Asirratti waan hin dagadee jira beektaa Abdiimaan amma namoota keenya beektota keenya warra hawaasa kana kaddamaadhan jechuun warra hawaasa bu'aa bahii hedduu bahaaran kana yoo fudhate isaan ganamarraa hanga galgalaatti halkanuu dabalatee hawaasa kiyyaaf jiraadha jedhan garuu hawaasni uma inni maxxansuu fi uma inni sooshaal miidiyaadhaan hawaasa godhu kana osoo bir dhaabatee laayik godhee fi sheer godhee koomentii godhee hamilee nama sanii ta'aaf akka inni guyyaa biroo sagantaa biraa bareedaa qabatee dhufuuf. Namicha san garuu yoo inni waa wahii waan fayyadu waan shari'aa waan hawaasni kun anama sagantaa nama wahii nama hin taane sagantaa boru laaluu kiyyatti qaanfatu sagantaa boru laaluuf ija rabbiin naa uume kana rabbi irraa na gaafatu sagantaa laalii sa'aatii kiyya kana irraa rabbiin guyyaa qiyaamaa irraa na gaafatu irra dabarsuurra sagantaa nama alimaa wahii yoo itti ilaale sagantaa san tokkoffaa itti mindeeffama. Sagantaa ulamaa'ii keenya akkuma amma obboleessi kiyya asii kaase wanti bira dhaabachuu qabnuun yoo jiraate tokko laayik godhuu, sheer godhuu, sabiskiraayib godhuu wanti goonu kun yoo xiqqaate sagantaa ulamaa'iin irra miidiyaa ulamaa'iin irra dhiyaatan san miidiyaa shari'aati. Miidiyaa waan halaalaa nama irratti haasa'u malee miidiyaa waan haraamaa nama irratti labsuu miti. Miidiyaa waan haraamaa tapha garaagaraa tiiktookii oolu kanayyuu namni maal godha? Laalaa viiyuu isaa dabalaa fi sabiskiraayibii isaa dabalaa fi baay'ina isaa dabalaa fi oola waan ta'eef miidiyaa shari'aa kana jajjabeeffadha. Asirratti dhugaa keetii beektee obboleessa kiyya Abdii waan garaa si nyaatu jira beektaa fakkeenyaaf amma dirree tiiktookidhaa seente asiin dhiifama hin fayyadamina jechuu kiyyaa miti dirree tiiktookidhaa seente namtichaan tokko wantu hin taane wayii fidee beeksisa yoo godhe namuma haa shaaworii seensisu waan barbaade haa godhu nama dhibbootaan achi taa'anii ni kan laalanii beekte. Haga inni shaaworii galu. Haga inni shaaworii galee dhukkeen isarraa waan barbaade haa ta'u uma barbaade. Jechuun haasaa tartiiban qabni gurraachaaf diimaa olii fidee haa foroomsu hin caqasanii ni beekte. Garuu namni aalimaa tokko haasaa wayii qabatee dhufee yeroo maxxanse namni dhaqee laakisaa godhan jiru. Maal mee waan ta'eef maal rakkoon hawaasaa jettee ilaaltaati? Wallaahi haqiiqatti uummata keenya rabbiin haguma anaan baatu rabbi rahmata ofiin waa godha. Akkasii bara. Wallaahi. Amma peejii nama aalimaa peejii nama beekaadha. Yeroo tokko an sooshaal miidiyaa illee baay'ee fayyadamaadha miti garuu sooshaal miidiyaa hojjedha. Sooshaal miidiyaa hojjedha jedhu hedduu bahee akkas sooshaal miidiyaa irratti beekamaadha miti. Duubaan dalagdu. Duubaan dalaga. Wantoonni inni dalagu illee jiraate sagantama ulamaa yaa ta'u akka magaalaa Shamanitti fakkeenyaaf ulamaa qabna sagantama isaanii irraa dhandhee akka nu waraabnu sagantaa isaanii akka nu haala maxxansinuuf sanuma irratti nu as gaddada. Daarektara isin jedhee daarekta jechuun namootu nama waan wahii irratti duuba taa'ee daarekti godhuu danda'udha malee fuuldura nama fiiguu miti. Silaa akkas ture. Silaa haqiiqaan eega qaama miidiyaa hoogganu ta'e taa'ee akka jaarraa kanaatti akka pirootokoolii eeggachuu qaba ture silaa. Eeggatee taa'ee haasa. Haqiiqaan jirtu garuu haqiiqaa shari'aati waan ta'eef duubarra taa'ee dirreen inni jechuun beekumsaan irraa haasa'u alhamdulillah ni haasofnas haasaarallee garuu amma asirratti nasii haalli hawaasa qabnoo jiraate maal jechuu barbaadeeti nama keessan jabaa yoo isin laaffisten ormi dhaqee jaballeessa. Nu nama jabaa isiniif hinnaa isin dammoo viiyumaaf laalchuma amma obboleessi kiyya asii kaasaaru qaama dubartii awuraa achitti taphatamtee injifatamtee adabbiisiiti jedhanii adabbii duniyaa. Akkasii bara. Adabbii duniyaa qullaa dhaabadhu shaaworii gali adabbii duniyaa qullaa dhaabadhu daakoof hin naqi adabbii duniyaa qullaa dhaabadhuuti qaama kan kee kana ilmi namaa insiif jinniin illee akka daawwatu. Asirratti waa tokko dhaabnaaf akka nama miidiyaa fayyadamaa rootitti miidiyaa fayyadamuun miidiyaan niwukilaara addunyaati niwukilaara sagalee hin qabne jedhaarra garuu hawaasa noo maal jechuu qabna miidiyaa kana fayyadamtanii fakkeenyaaf amma obboleettiin teenya takka viidiyoo hin taane takka waraabdee duniyaa kana gubbatti sooshaal miidiyaa gubbatti yoo maxxansite boru daa'imni isiirraa dhalatu jechuun ilmeen isiidha itti qaanfachuudhaa deema. Haadha akkanaattu na deette. Haadha akkanarraa dhalate. Wayaa yaa sheenaati jedha bar. Wallaahi isa osoo hin taane isiin hin gaabbiti. Hin gaabbiti isiin irraa kaasuu hin dandeettu. Sooshaal miidiyaan asumaan haqiiqaan jirtu. Marii kun sagantaa dirree mariitii waan ta'eef isinillee waan isinii dhufe koomentii irra nuu kaa'a. Akkasii bir.
nu asiin akka obboleeyyan keessaniitti wanti si yaadachiisu jirru namni hadha irratti gammachuu fedhii miira ofii gammachiisuuf yookaan miira ofii bakka waan itti dhufe wayii raawwadha yoo jedhee raawwate waggoota booda yookaan guyyoota booda waan san itti sheena'uudha deema. Akkuma tamma asii kaaste ati anadha irratti bultii qabaa. Bultii kana booda yoo rabbiin fedhe ilmoon naa dhufa maatii horadha soddaati jira. Seenaa jechuun ilmuun sirraa beekan yoo bar waawee dhaalchisuudha deemtan. Anu ganaa deemee gosa taabe. Amma namootuma kaabaa kana keessaa namnummaan maqaa isaa yoodhaan abaaran hin jiruma. Amma waa'ee Fir'aawonaadha yoo kaasan maal jedhan la'anatullaahi naami amma. Kayriin dalan. Kayriin dalan ne bir. Abujaalii amma waa'ee Abujaalii yoo kaastu maaltu dhagama yem nama badaa akka ta'e si dhagama bir. Amma sahaabaa keessaa sahaabaa tokko bareedaa tokko yoo fudhanne fakkeenya amma Abubakar yoo fudhanne Umarii yoo fudhanne Usmaanii yoo fudhanne namoota waa akkamitti si keessa uumama sooshaal miidiyaa jarri sun bee fayyadamne hin fayyadamne bar haqiiqaan jiru garuu ila jedhan jechuun bakka jedhanii qofaan waan nu gahee kunam haqiiqaa jirtu nu gahee be ka Fir'aawnaa kunillee bakka ila haqiiqama jirtu kana seenatu rabbarraa seenan nu bakka gahee seenaa san dhaloonni dhufu dammoo katabatti osoo garuu jaarraa san keessa sooshaal miidiyaan jiraate Fir'aawnaa kana haga istiila isaa kana namni ittiin hin saalfatuma. Warri Fir'aawna irraa bahe wayii amma jechuun ima jara garuu osoo ilmummaan Fir'aawnaadha jiraate bari saalfata. Haqiiqaadhaan. Daran saalfata jechuudha. Argite kanaaf fayyadamtoota hordoftoota keeboor maltiimiidiyaa kun sagantaa dirree mariiti waa'ee faayidaa sooshaal miidiyaan qabuu fi miidhaan sooshaal miidiyaan qabu maal akka ta'e isinillee daran nu caalaa beektanii. Isuma irratti isin dabaluu jirra sooshaal miidiyaan gaheen inni hawaasa keessatti qabu dhiibbaa guddaa akka ta'e isin hunduu asumaan akka nu hubattan nama tokko hayyuu qabnu kan sa'aatii kanarratti ittiin beeksifannullee yoo jiraate sooshaal miidiyaadha. Beekamtii kan ittiin horrullee yoo jiraate nama beekamtii itti horuu barbaadde nama beekaa beekamtii hori nama beekaa beekamtii itti horuu. Jaarraa kanarratti amma hawaasni itti si deebi'a. Ijoollee tiktookii kana guutuu 1.6 2 3 ijoolleen qaban hedduun isaanii ilmi irraa akka kan keetitti akka xiinxallitetti akka ogeessa miidiyaa tokkotti akka daaretti godhaa miidiyaa tokkotti ijoolleen isaa kanas sooshaal miidiyaa harkaa qaban nama akkamiiti? Anamma sun nan diqoo beeta jechuun na ajaa'ibsiisu. Kan na ajaa'ibsiisu maal seete? Fakkeenyaaf namni filaaworii guddaa qabaachuun nan dinqisiisu. Osoo waan bareedaa hojjeteeni waan hawaasa fayyadu yoo hojjete filaaworii guddaa qabaachuun isaa anaaf raajiidha miti. Garuu ana raajii maali? Isaa filaaworii guddaa qabu waan barbaade silaawuma itti tole hojjetee hawaasni isa hordofee huma inni balleessu san jabaadhu jechuun kan ajaa'ibu jechuudha. Garuu namni aalimaa tokko sagantaa wayii qabate yoo dhufeen namni sagantaa sana hordofu miti dhaqee jaallaalu jiraachuu dhabutu ana na gaddisiisa. Nama miiliyoona 2 qabu wayii irratti. YouTube ayyuu haa ta'u, TikTok ayyuu haa ta'u, sooshaal miidiyaa kamuu haa ta'u, everything. Nama miiliyoona 2 qabu irratti sagantaa daawwaa akhlaaqa irraa ayyuu haa ta'u, mata duree tokkichummaa irraa ayyuu haa ta'u, tokko waadaa mata duree ta'e irraa namtichaan tokko yookaan namni aalimaa tokko yoo qabatee dhiyaate sagantaa sanii fi sagantaa qaldaa qaldii ila wama takka maalayaanii kamtu ilaalama? Abaa nama ajaa'ibda jechuun walumattuu madaalchisuun qabnu bar madaalchifamuu yoo akkam silaa kalaalamu kam osoo har'a bar doktora fakkeenya doktora biyyi kun qabdu amma doktora Jeelaanii fudhannee nama qaldaa qaldii hojjetu fudhannee akka kanaatti jechuun asiif as keenya jechuudha. Jiddumaan wadhanu. Dhiifama warreen hordofaa hartanillee waa fayyadamanii. Doktora as keettee kaatee osoo amma nama qaldii hojjetu bakka san keettee namni miiliyoona 2 osoo jiraate tokko tuqaa 7 kan hordofa malee qaldaa qaldii hordofa malee doktora hordofa. Kana jechuun hawaasa kennaa cinaadhaan musiibaa keessa jira jechuudha subhaanallah. Anaa fudhadhaa obboleessa kennaa fudhadhaa warri sa'a kanatti sagalee keenya dhaga'u jirtan yookaan miidiyaa kana ilaaluu jirtanii maal keessa akka jirru nu sa'a kanatti sa'aatii muraasa booda osoo amrii rabbii kana madhuftuuti eenyuun hordofaa akka du'aaru hundi kennaa ofumaa kennaa osoo rabbiin yookaan qaamni wayii akiraa irratti ragaa nutti hin baane ofii kennaa ofumaa ragaa ofii waloo baane waan laallu san waan faayidaa qabnu akka laallu. Asumaan nuti qaama hukumii godhullee miti warri hukumii laataa hin jirani doktoroota hedduu qabna warra hukumiidhaaf lafa kaa'anne garuu nuti akka nama miidiyaa tokkotti jechuun miidiyaa fayyadamaarraa nama miidiyaa harkaa qabu
akka nama miidiyaa harkaa qabuutti garuu hawaasni keenya kun waan isa fayyaduu fi isan fayyadne adda allaalee fayyadamuu namootu waan isa fayyadu alaalu ilaalu akkasuma bakka Uuma isaa ta'u jechuun uuma boruu akiraallee yoo maxxansillee waan kayrii qaba maxxansu akkasii kun yoo ilaalellee waan kayrii qaba alaalu nasihaa kenna jennaan. Keeboor maltiimiidiyaan isaa kanarratti toora isaa hawaasni keenya kan ittiin hordofaa jiru fakkeenyaaf nama teelegiraama qofa qabu jira yuutuubii kan qabne jira tiktookara nama qabu jira teelegiraama nama hin qabne jira maal fa'aan jira keeboor maltiimiidiyaan maal fa'aan jira. Yaada bareedaa kaastee namni waa'ee keeboor yoo kaasu namni tokko tokko feesbuuk nu qofaan argaa tokko tokko immoo yuutuubii qofa qaba tokko tokko teelegiraama qaba. Osoma nu qabnu hin qabdanii jedhee ka gaafatu. Hin qabdanii nu gaafatu jira. Jaalaluma kennaaf. Namoonni jaalatu akkasii dhamre. Kanaaf ammatti keeboorii nuti harkaa qabnu waan baay'ee harkaa qabna jennaan. Sooshaal miidiyaa silaa fayyadamaaran tiktookii, teelegiraamii, yuutuubii, inistaagiraama fayyadamu jirra. Kana qofa osoo hin taane sagantaa istiidiyootti waraabnee haala bareedaadhaan miidiyoota biyya keenyaa wajjin haala bareedaadhaan satellaayitii irra dabarsuu jirra. Bifa kanaanis keeboor dalagaa irra jira jechuudha. Kanaaf wanti asirratti dabalu yoo jiraate anis akka obboleessi kiyyaa asii kaasuu yaalitti teelegiraamaan jirra, tiktookiidhaan jirra, feesbuukiidhaan jirra, yuutuubiidhaan illee jirra. Kana hundarraa hamiltan irrallee jirra. Kana qofa osoo hin taane keebooriin bu'uura godhannee waa hedduu hojjechuu jira. Fakkeenyaaf amma keeboor sagantoota kana qofaan sooshaal miidiyaa kana qofaan osoo hin taane hawaasa isaa fakkeenyaaf sagantaa galmarraa qabna keeroon jennee moggaasnee ka dalagnu jirra. Akkasuma ishraaq sagantaan dubartoota qofaan dubartoota qofaan madarakiin guutuun dubartii qatee jechuudha. Isteejii kamarra'u dubartoota daa'in jara dubartoota hirmaataan oodiyeensii yookaan asumaan warri dubartoota garuu waan kanarratti galatooman jechuu qabanii bir warri dhaqee ilaalullee eenyu dubartoota mata dureen illee kan dhiyaatu mata duree shari'aati. Omoo dubartiiti. Kaameraamaaniin illee dubartiidha. Amma rakkoo kaameraamaanii dubartoota ni qabna inshallah kaameraamaaniin dubartii illee inshallah yoo jiraateef ammoo leenji'u jira dhufanii akka nun qabneef kanaaf hawwanni keenya firii ta'anii sagantaa isaanii akka geggeessuu danda'an waan ittiin tolle qeeqoo kan waan ittiin tolle qeequmsa qaban koomentiirra nu akaan kanaaf kana qofa osoo hin taane sagantaa ajaa'ibaa tokko amma keeboor as qofa osoo hin taane giddugala biyya keenya magaalaa Finfinneetti sagantaa barii jedhee qabate haala bareedaadhaan imalu jira. Barii jechuun magaalaa Finfinnee irratti sagantaa afaan Oromootiin yeroo jalqabaatiif keebooriin hiriyoota isaa wajjin eessa jiraniif Finfinnee jiran giddugala magaalaa biyya kanaa jechuudha. Finfinnee qofaaree teessoon isaaniillee akkuma guutuu Arsii kanarratti dalagu jirru hiriyoonni keeboorii harkaa maltiimiidiyaa harkaa qaban guutuu Harargeedha jechuudha. Harargee qofa osoo hin taane giddugala biyya keenya jechuun membariin keenya Wallagga jira, Jimma jira, Booranni jira, waliigallee jira. Achis sagantaa dalaguudha. Kanaaf keeboor kanas dalagaara jennee asumaan waamicha goonaa fi hawaasa keenyaan. Sagantaan biroo asumaanis galgala ishaa fi magriiba jidduu sagantaa maal jedhu qabaa keeboor? Sagantaa bareedaa tokko jira. Teessuma milkiidha jechuun torbe yookiin ammoo torbaan lamaan nama beekumsa diiniidhaa qabu beekaa islaamaa qabannee hawaasaa dhiyeessinee haala ajaa'ibaatiin jechuudha. Bifa fataa zanaa isin godhuun ishaa magriiba jidduu teettanii akka ilaaltaniif boolla barbaadaniif qilee barbaadan seenee daa'ii hawaasni fakkeenyaaf sa'a kanatti istiidiyoon guddichi magaalaa Shaashamannee naannawaa Imaanii bira jira yoo ta'e sagantaan teessuma milkii sagalaffaan masjida al-imaanitti qophaa'e yoo ta'e hawaasni masjida al-imaanii daa'ii akkanaa barbaadna yoo ta'e daa'ii san keebooriin fidamuun fidu. Bakka fedhee fuudhee fida as qofa osoo hin taane daa'ima jiru jechuudha. Daa'ima jiru nu qabatanii bakka feenee finnee fi masjida san irratti hojjechuuf hin dandeenye. Mata dureen nu affeerachuu danda'an jechuudha. Mata dureen keeboor sa'a masjida sanii qopheessu waa'ee salaataa, waa'ee zakaa, waa'ee janaazaa osoo hin taane mata duree sa'a sanitti yeroo waliin deemu. Yeroo hojii deeme. Mata duree yeroo waliin deemu sa'a san irratti qopheessina. Amma irratti waa'ee zakaa taanaan hawaasni keenya guutuun naggaadanillee barsiisaanillee hojjetaanillee hojjetaa miti mootummaa fi mootummaallee qaamni kamuu qaamni nageenyaallee sana qofaallee miti. Ajaa'ibaa barra. Taa'ee dhaggeeffata waan ta'eef mata duree gurguddaa mata duree babbareedaa ta'etu dhiyaata. Asumaan waamichi nu goone yoo jiraate yaada bareedaa nu kaaste magaalaa Shaashmannee qofa irratti osoo hin taane magaalota naannoo Oromiyaa jiran guutuu keessatti sagantaa milkiidhaan magriibaa fi shaayii jidduutti yoo nu affeertan dhufnee isinii hojjenna jennaan hawaasa keenya. Sagantaa teessuma milkii.
kutaa meeqa irra jira? Ammaaf naannoo kutaa 8 irra jira. Kutaa 8ffaa kana ji'aan torbeedhaan daa'ii hawaasni naannoo sanii barbaaduun raawwatama. Akkas. Sagantaan kanaan alaa akka keeboon raawwataa yookaan qopheessaa hawaasaaf jira? Sagantaan pilaan inni qabu jechuun karoora inni qabu dheeraadha. Addatti uumama muraasa irraa hawaasa isaatii qoodee hojjechuu jira. Gaafa hawaasni jabeeffatee waan kiyya na jajjabaadhaa jedhee hamileen horee garuu waa hedduu waan kana ta'u inshallah qabannee hawaasa keenya gadiin bahuudhaaf jira jechuudha. Kanaaf sagantoonni kunniin guutuutti hawaasa biraa akka qaqqabu yoo feetan maal nufaa godhan? Uumama xiqqootti qabannaa ni bar waan guddaallee miti. Uumama nu maxxansinu irratti yoo yuutuubii ta'e dhaxxanii sabiskiraayib gootaniituma koomentii gootanii tanuma baqa waan guddaa miti laayikii maa fi sheerii godhuudha feesbuukii. Uumama xiqqoo kana nu bira dhaabadhaati hamilee nu horaati akka jabaannee jabaa taanee gabbaanee isin kaddamnu nu godhaa jennaan ni bar. Takkaa gadhaa keeboorii nu deessine laayik sabiskiraayib sheer nu godhannee gaafannee hin beekne. Takkayyuu har'a maaliif gaafataa laata? Har'allee jechuun kadhaa intarnaashinaali goonee osoo hin taane amma ustaata tokkotu maal jedhani amma namni yeroo tiiktookiidhaan taap naa godhaa jedhu kadhama afaan jijjiiree intarnaashinaala godhe jechuun ammayyeesse malee kadhamaa jedhan. Kadhama. Nu garuu amma hawaasa keenyaan isiniif hojjetaarra waan hawaasni barbaadu hojjetaarra waan keessan kana jabeeffadha jechuudha. Saa kana nu dhiyeessitoota. Nama wayii kaaffee banatee yookaan hoteela banatee hoteela san keessatti nyaata hedduutu dhiyaata waan ta'eef nyaata san dhaqee hawaasni yoo irraa nyaanne namtichaan sun maal ta'uudha deema? Min kasara maal godhan jechuun yoo irraa nyaatamne wanti inni qopheesse sun gabaadhaaf dhiyeessee irraa nyaatamne namichi miidhamuudhaaf deema. Sanuu obboleessa keenya ta'ee nyaata halaalaa nu qopheessee maallaqa itti dhangalaasee. Osoo inni nyaata halaalaa qopheessee achi jiru kaaffee yookiin ammoo mana nyaata biraa deemee waan sila halaala hin taane yoo nyaate garuu sila osoo sin nyaate tokkoffaa obboleessaatii illee tumsa godha lammaffaa dammoo ajirii illee qaba waan halaalaa nyaate waan ta'eef. Faallaa kanaa dammoo osoo namni namichi sun kaaffee san dhiisee kaaffee haraamaa tama itti san dhage namichi kenna sababa jalqaba inni achitti bakka halaalaa sanitti hin jajjabeessine maashaallah kaaffeen akkanaa kaaffee bareedaadha jabaadhu jedhee shaayii irraa dhugee bishaan irraa dhugee dhaqee waan wahii yoo irraan fayyadamne namichi sun maal ta'a deemaa akkuma tama itti sun hin kassara. Namni kenna namicha san dhaqee sababa hin jabeessineef eessa dhaqa bakka tama itti san dhaqa. Bakka haraamaa dhaqa jechuudha. Achi yoo dhaqee dammoo maal achitti illee biraa nafu dhaqee qeeqaan isa. Haraama dalagee. Kenna osoo jiru maaf achi dhaqxee? Akkas. Ofii garuu kenna kanatti inni fayyadama. Kanaaf sooshaal miidiyaa jechuun yoo isin keessan kana jabeeffattanii akka inni sabiskiraayibii hedduun viyuun isaa akka hawaasa bira ga'u barbaaddan akkuma sooshaal miidiyaa kaawwalee jajjabeessan tiiktookii kaawwalee 500 irraa fudhanii guyyaa 2-3 keessatti miiliyoona haganaa yoo galche birrii haganaa yoo si kennin miiliyoona galchinedhan. Miiliyoona ka galu kana anatu keessa jira situ keessa jira isa keessa jira namtichi kun garuu hordoftoota miiliyoona kanarraa guyyaa qiyaamaa garuu yoo kayrii itti dalage yoo kayrii itti hin dalage hin gaafatamu. Yoo kayrii miti hamtuu itti hin dalage anillee sheer godheefi namicha kana jajjabeesse waan ta'eef maal godhe maal ta'a irraa gaafatamuudha deema. Kanaaf hawaasa keenyaan wanta amma hojjetaa jiru kana miidiyaa keeboor maltiimiidiyaan akkuma jenne kun kutaa hedduu hojjechuu jira. Kanaaf miidiyaan kun keessa waan ta'eef jabeeffadha. Keebooriin bicha osoo hin taane ka keebooriin fakkaatus akkasuma hayyoota keessanillee bakka isaan waan kayrii dalaganitti jajjabeessaanii jabaa ofii abba jabeeffatedhan. San qofa osoo hin taane sa'a abbaan gaafa cabse ormi ija balleessaadhaan. Namoota tokko tokko fakkeenyaaf namuma beekaa dhaqanii riippoortii irra godhanii wanta jechuun sooshaal miidiyaa isaa jalaa cufsiisan. Hawaasni garuu taa'ee akkana ilaalan. Osoo itti duulee garuu irra dhorguu ni danda'a bar. Sirriitti. Kanaaf hawaasa keenya hedduu galatoomaa isiniin jenna atis obboleessi keenya Abdiimaan dirree bareedaa akkanaatiin nu affeertee keeboor maltiimiidiyaa keessatti waa'ee hundeeffama keebooriitii fi keebooriin dura maal tokko ture irratti carraa bareedaa akkanaa nu kennitee nu affeeruu keetiif hedduu ulfaadhu galatoomsiin jenna. Kanaaf atis daayireektara keeboor maltiimiidiyaa abbaa keenya kan waa hunda irratti kayrii qofa irratti hamtu osoo hin taane kayrii qofa irratti daayireektii nu godhuudhaan beekamu guyyaa hadhaa istiidiyoo keeboor guddichaatti waamicha keenya kan kabajaa awwaattee dhufuu keetiif galatoomsiin jechaa dirreen marii kutaan lammaffaan itti aanaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Keeboor Multimedia Production.